ايش تبين؟ وش هو؟ ايش؟ هاي لا عربتي دانو جرا يلا ادميني وش هو؟ مسكين زبينين ليه؟ كيف عربي وش هو؟ دانس من جيسي ديغد وجين دلق دو لا جده لا بورا مساني يعني برا رمني نفد عدونا يا سلامت ولا يو واحد يو ابو انت كويس عربي وجي خلا سلامت چد دلق کو تنجرتو قولي سلامته وجي اتين وجي تو ايوه جرتو وجي تيك سلامته توك انا جده دانس من كويس جيسين عربي ما نعرف والله احد يتبعها اذا قلتيها سلمت ويتبعون والله ابو اجلس عربي هنا موجتو فك كده بدا انا اصبر بيك كمان دوين تتكلم والله اذا قلت سلمت واحد تاني يا ويلك يذبحونك ليه طيب وش كلام يعني كلام كويس حلو ايش اقول انا سلمت حفز ايه ايش اقول سلمت امسك بعد سلمت وش يا حيوان Office. Even though we see Donald Trump every day, this is quite an unusual occurrence. There was speculation that he might be announcing an end to the war. I was on the phones a great deal on Tuesday night, Wednesday morning, trying to get some sort of. سلمت ابو عربي سرانو جرا ما كان ما يده استاخرت كم جت ابو كم انا قما يغر جبت على ابو بده ما بركن ابو سيدبي والله بدت لي خنجنا ما يا بنت يا بنت الله يخليك ما يطلع مين موجود باقي اذا جيبونا انا يطلع اذا جيب روحي ناديني واحد مره بس حبيبتي ما انت استاف بده ما انا مره زي بريد دبي 10 نيت تجر دبر والله في الترا بريد انا كده لبو في الترا بريد في الرقاي ترى مثل كبو اتني وما مواقع سيكن تكنم بريد دماني في انا تاسو na fidol fakkanna bar sila ilmo nabi yusuf fakkatu ni juddu dubaha wallahi filta mitila kabo abo koti ilme dasasi dala kota bo asiteta sitti rafadini ganni shantama araba hojjatta gadingaltu ganni kamu gaggala challa ittasteta nu sobdat koy akam taate sa wajina rafute to afani barin ka wajina rafute o somale ka tedi ay fudu asimale kadibi inferu siya gujira bekan ay wallahi wallahi واقع يا واقع كانت جرامي وين اسلام ما قيس جرامتي قبرك قالوا دي اتنكا قالوا دي كم اتي عربا تي ترغتي مو كم عربينا جالاتا جي چو جرتلي لبو كان ودي بين كان قلت لك لو فينا اول غير عربي قبلني ابو جالال قبا كان جته قب غبابتنا سوبين جالال دوغانتي مي كوي قبا مكان جي چو ما نغر غارا دته لفارا باتي قالوا دي قبا كان انجه تاتي ما نغر غارا كوي وانا جلس شيشي يلا ربيتا انا طلعت كده ابو انا بوچني ديسي يلا نبوسين جال دا ماشي سك غوري غوبي يوم قلتا كوي يا مات وقا خنا ندو ان شاء الله دو ربي اچن فودي بس بلا دو ربي والله اوكي وقا كم كيسا قلتا مو كم ايه والله قالوا في نيروبي جرا نيروبي جرا والله اللي نيروبي رفودي ما تكا خيرو تكا نيروبي ان شاء الله جريني تو بيا قال جاني alkanille nagar dulale alkanille dalaga ini du dalaga kesa tae birri si barbadu jira kor birri guddo si barbadu jira atille rakko ke gadingal to man araba ke samman tisraf man araba ke sarfa da koy nada ke lubu nada ke bagi intala sanni itaga intala yu nga bumani kaisi mani kaza hay wallahi arsik abdasun sobini somni gari mide inka boda rabe inka bobe soban dubatin ilmo takasi kabdu gafto kasil kisel kafute osana sita so juru usil kisel kafu na isin sunin taltite na be intaltite na sunin talate na male jartite ya mitbe ollan kabon wallahi mana america na basi ta darasi dubadani na ollan kabu sinje de mane wana kas dubat beta dalalafa america jirfa sobania kinne america na baswan dara itimani ana america jirto tu saudi arabia ke tete mana biya ke sarfatu jirta
maane soba maani si dubbadhe kota boon sun dhiisi akkama taate saaseet Ayya taate eessa mee maal kiyyara irraa jaalatte? Maal irraa jaalatte anarraa? Ulaan asiin jaalatin hin jirtu duddi kakkee duubalee si jaaladhe qoy. Wallahi bana an bakka si jaaladhe siimu. Anin dugda kakkee duuba jaaladhe. Ulaan na Bakka jaarti. si jaaladhe siima hee jira. Hima ishi. Laal. Astaka. Anillee bakka hunda sirraa jaaladha wallahi. Dhiifama naa godhe. Yaa Rabbi xiyyarra na baase. Miidhuu gaafa du'eessu. Afaan amma yoo jaalatte maan goota qoy. Namni waan irra wal jaalate qaba. Ula wal jaalatanii jira afaan kana yoo jaalatte maan goota. Asillee ni jaaladha jee. Ishi. Sadibi Rabbi xiyyoo Oromootti geessu teessi kamiin Rabbi. Yaa Oromoo Rabbi zaalana waraabina nama naan loluu jira. Ayi. waraabani fidis maan waraabani eessa nu geefti qoy. Takka miidiyaa bira nama gocheeftu. Abbaan waraabee eessa nu geessa. Harta kan nu geessisu maal abbaa isaanii. يا ترى مين اللي warri sun بيتكلم؟ yoo rakkoo qabaatan waraabanii mana haadhi warra geessanii sun rakkoo hin qabu atamma eessa narra jaalatte mee ulana irra jaalatte naa himi qoy. مساء الخير. Wallahi fuula kan kee haamtu sin jaaladha bakka hunda sin jaaladha amala illee ni qabda amala gaarii qabda fuula bareedaa qabda nama magaala bareedaadha waa hundaanuu guutuudha. Ila kanallee na jaalatte qoy. Ijallee na jaalatte. Ijoollee ijaan hin gartooti. Shakkiidha amma namni ammaa osuma laaluu darku. Hin gartuu ijaan. Ayee. At qoy funnaan kanallee asillee uratte ulayidii kanallee jala uratto asiddasa. Laachi nuradhu ani dhalaa baalagee bita asumaa hona tola jeetuma nuradhe malee nuti ganti keenya baalagee beena nama suratu sharmuuta beena. Dhalaan asuratu maani. Kaas gubbaa fa uratu. Sun baalagee yaala suuf jennaan ganda keenyatti baalagee. Okay. Ata amma yoom dhufta bar yoom dhufta qoy. Amma maallaqa akkan biyya arabuu kanatti dalagdu kana qoy faamilii ergitamoo walitti kuusattee birteetta ati qarwaan ansi gaafadhu. Ati na jaalattee maallaqa maa na gaafatta obboleessa kiyya waan lama waliin hin jaalatani maallaqa sumuun hin qabu obboleessa kiyya sumuun dunuuraadha. Hai. Ini mama karena dubeo kok jam malah aja kan kajeela kun tae de kajeel tu. Wah, Yoo summuun hin qabne maaniif achirra rakkata qoy. Namni yoo dalagu lalam. wannan laali waan asi gaafa deebsi hima ati yoo biyya baate laayifii jijjiirrachuu biyya baate akka ati yoo biyya kee galtellee atin hujii yaanne dalaga billoofte dalaga hojjechuu dandeettu. Arra yoo birri summuunaan qabu jettu atin orumaa miti baay'e qoy. Yaadi kakkeemaa sammuu siin dalagu yoo summuunaan qabu Ati amma maal feetan irraa? Ati amma intala fuudhuu barbaaddamoo jaartii barbaaddamoo maallaqa feeta? Okay, ganna shantama wagga shantama biyya arabaa dalagdee gaggaltee birrii hin qabu jettee dukka nyaattee narra fixachuuf yoo birrii hin qabne. Ahaa dukkana keessa dhageessita kana shanta namni reediyoo dhaggeeffachuu dhiiseeti gaafa dukkana reediyoo qabdus jibbeni miskiina. Qoy laala si laali. Nami achitti birrii isaa walitti kuufatee qabu yoo biyya galee yoo ula akkanallee keessa dhaabanii itti daratee namni wal sappootee shaqeeffachuu danda'a. Hojii dalagaa fuulduratti of wanteet. Yoo ganna kana shaqeessitee ati birrii hin qabu jettee dalaga keessa gaggaltee as gad dhuftee raadiyoo kana nyaattee fixachuuf immoo akkam feet. Wanni ati funnaan kakke jaalaat, ija kakke jaalaat, maqeen dhufee jaaladhee raadiyoo fixachuufi. Obboleessa raadiyoo kan matarra kaadhu bulinaan silleen fedhu reediyoo keetilleen fedhu an duraanuu reediyoon hin bulu an dhalaa dubartii dalagattuudha. Edaa maallaqa iyyaa kanatti si yaade naan jetta. Jechuun waan asi gaafadhee fi caqasii atiin hojja dura Itoophiyaa baate birrii barbaada baate. Agat birrii barbaad baate.
birris obboleessa kiyya dhaga saboona fedha dhaga haa qabu qoy dhaggeeffadhu muutiin si godha dhagee wala eeg muutiin si godha dhaggeeffadhu sii kenna eeg waan allaal waan ani irra dubbadhee obbaafadhee fixadhee maalumaan sii dhagee ummata kan muutii si godha dhaggeeffadhu gabricha na dhagee anaa an laal dhiirti dhagee ismaa na dhaggeeffadhu dhimma qal namni tokko gaafa fuudhu namni dhugaa dhiirti dhugaadhaa dhiirti isa dhugaa osoo dhalaan takka sharmuuxallee isa dura taate hattullee isa dura taate wal jaalatan jennaan birriin gaafattu waan isa duraa takka dambii hin gaafattu dambii isa duraa ati dubartii takka jaalatte taanaan ilma dhiiraati taanaan isuma jaalattee haadha manaa godhattee waan fuulduraa qofatti yaaduudha yoona dhiira dhugaa taate dhiirtiif itti amantummaa hin qabne dhiirti da'iifnin irkannoo barbaaddu tana marratti irkachuu barbaaddu jechuudha. Maal biyya arabaa daleeti maal qabda maarree an dhiira narratti hirkatu si jammaa dhiiruma narratti hirkatu hin fedhu dubartiin da'iifa dhiira irratti hirkatti rasuulli kayyalleen alayhi salaam salaame dhiiratti nu dhaaman waan miskina taaneef da'iifa humna dhabeetti waan taaneef si galtee nama gargaarsa fedhu waan taaneef dubartiin beeytuun qabdu hayyuun qabdu furdoon qabdu jabduun qabdu dubartii si jammar tanaa filaas si galtee dhalaa dubartii takka hodhooyte gattee ishee boochi humna sirraan dhorkutuu hin qabdu yoo harkaa dhabdallee teessee boochi dhiirti immoo teessee hin boochu jabdu tanaafuu rabbitti nu rasuullitti nu dhaame obboleessa kiyya yoo lakkii kuullee birreechan jaaladheette baay an birriin qabu nama birreechan afaruun kan fedhu si galtee an dhiiraaf dandeessuu dhaabbattuun jaaladha ani da'iif akka keetii kana gartee kareedii gurguruunii hin fedhu bane amma firraa bane buuti irraa ka'e yaa dubbatti maan jedhanii sa'aa nagaa beekii fi mardhataa jedhan yaa dubbatti namni pooyinti tatte ishee rakkoo qaba wanni asi gaafadhee fi atin dhalaamma olla warra kee jiraate faamilii waliin taa'u ka hojii hin qabne miti waggaa meeqa biyya keessa baate lafa biyya gatteette nam guyyaa kan hojii dalaga abboota kaasatiin muutisanii mindin noonchi Ilolin mana kiyya ilolin akka gati qabeetti si tumaasi bulcho mana kiyyatti illee ilolin. Mana kaggere sabaayin irratti dubbadhu waan feeta nam hin godhin na caqafat yoo atin dhala olla kee jiru taate ka biyya jiru taate namni gad dhufee warra keessan si kadhatanii karaa akkitti yaanni isan heerumtanii jira. Atillee nama akki dhiiran shaqeeffadhee deemee Saudi Arabiyaa taa'e. Gan waggaa 15 waggaa 20 achi jirta. Yoo achi jiraatte birrii kana gat walti qabattee waan faamilii haadha keeti abba keeti irra ergitu malee agat walti qabattee deemtee sammuu kakkee hojjetee yaadne agat deemtee yoo Itoophiyaa seentee anuji banadhee maani ammallee biizines dhibii aansaa yoo sammuu kakkee akkasi fikirii dansa yoo ati ammallee as dhufee eerumee deebi'anii sun karaa miti. Nalleen nam hojii akkuma kakkee kana hojiin dhalaaf kaanuu qabu nalleen akkuma kakkee kana shaqeessa bahe warri keenya immoo yeroo Naayiroobii jiru nalleen hojiirra bahe dalagumaaf bahe birrii barbaade. Yoo ati nana birrii qabu yoo birrii kana na jaalatte maali naan jettu har'aan birrii kana akkuma kakkee barbaadu jira miti. Ustee kan dhuftee birrii kan nyaachuuf yaadii kakkee jaalaltii maan jaalaltii birrii duwwaa jirata. Ulaan jaalaltii birrii duwwaa jiraattees. Yoo nani wal jaalanne naggatufte yoo an birrii qabne na jaalattee waggaa tokko na waliin taa'uun barbaadda waan dharaa yaala yoo birrii qabaatte kotteerum kanuuf naafsi birrii keenya wal qixa tochine walti daranne waliin niggaadachuu dandeenya niggaadee waliin seenuu dandeenya yoo ati birrii qabne asumatti jaartii ganni 50 ta'e badi nam seeru muu ayyee dukkaana kee kana gaddeebise kan agar dukkaa kee agarsiisi akkana kaameraa gaddeebise agarsiisi. Miskiina wallahi lubburraayya wallahi hayyee waa takka sii bobboleessa fayya. Miskiina ta'u laale wanni miskiinaaf kaan qaba. Birriin miliyoon tokko yoo qabdee shaqeeffattuuni wanni miskiin jedhamu hin jiru. Egaa ati shaqeeffatte birrii miliyoon tokkollee qabdee shaqeeffachuu dandeette wanni miskiin jedhamu hin jiru baal. Hidhatte laala obboleessa carraa kee fudhatte dhaggeeffadhu. Jaalalaa fi maallaqa walitti hin fidin. Ati amma maallaqa narraa barbaadaa jirta moo na jaalatte tana qofa naa deebisi. Qaree ani yoo guyyaa kan si jaaladhellee
birri duwwaa jaalalti jiraachuu hin dandeettu. Odoo wal jaalanne ilmaan tokko lama walti dhallee ilmee lama sadii walti dhallee ka ilmee kan guddisuu hin dandeenye wal jaalanne namni walti dhaluu danda'u hin jiru amma ta'u waqtan wajjin kan. Obboleessa laal gaafii laal gabaabduu dubbii yana deebisi achir. Ati na jaalatte moo birrii koo jaalatte gabaabaa? Ati dhiira birrii hin qabne hin jaalatta? Nam birrii hin qabne jaalaachuu dandeessaasi. Taadhima kee ta'uu danda'a namni birrii hin qabne. Ati muslimaami? Kiristaana si fakkaadde? Lolin kan lolaa jirtaa birrii riyyaacha kita lolaa jirtaa birrii riyyaacha lolin dhaggeeffadhu sheetaan firaan haare. Warna caqasi kaari na caqasi. Anna muslima. Nami muslima waltiin dhufa amma waqtan wajjin kan sammuun kee dalagu meen birrii duwwaa namni jiraachuu danda'a. لا حول ولا قوة إلا بالله أبو لسخي نجي نم بريكا كيتلو لونا توشين أنا بريكا با نم بريكا كيتلو لونا توشين دبادم أنا يترى بينقول باكر أنا في دي أيوم موت في الرجل نجي أبو لسخي مسؤولية منا هذا بمنا بعد تمو هذا منا بعد تجافتنا مسؤول المدينة أبا منا كوبتي تيو نسيرهم الله أما خرج بابا نجالت تيمي إيه جي ده بس نجالت من نجالن Ade. Am birring kabu sitaha. Sumunin ka. Ishi. Nachaka sire. Yo birring kamne olla kesa. Dubbi guddon fedu. Yo birring kamne dalaga kesa demi olla kesa nigal. Birri kiyanga dhufe si fuure masul sita. Ammo dalaga jira aninin dalaga jinni dalaga dati koy. Yo dalagde kan yo birring nen kabu nan jettu. Wara ana yani na salfisu barbadamo kama barbadi koy ati namma anen gaddufe sieruma ammalle kaate South Africa Saudi Arabia debit ati na qaadi manama birri kiyya nyaate transport ufate mana si jara ati deemtachi dalagde jinni dalagdamo ilmu keeti dalagde birri qabu man baanan koy ma dalagdare والله رمنا دفع مراتا مالك أبلا يسوي. Karnaaba sinkoflin maal kofaltasa sinkoflin. Aye dhaggeeffadhu ani wannin qabu doora la kuma lama fi 500 qabaasii taha. Qabeenya kiyya ka guutuun kee qaboo kana. Daree birriin ate $2 2,500 birrii atimte suni birri keenya yoo deebisanii qarshii